barattoota yuunivarsiitii Dirree Dhawaa ilmaan Oromoo ta'an irratti dhiibbaan sabummaa wal qabatu irra gahaa jiraachuu Keelloof himan. Hello Ashamaa harka fuunee Ammooneet badhaasaati Keelloo miidiyaarraan bilbilaa jira. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessattiyyuu ilmaan Oromoo kan ta'an irratti sabummaa kan qiyyaafate rakkoolee garaagaraatu irra gahaa jira jechuu odeessi nu dhaqqabee jennaan gara keessanitti bilbileen jira. Mee ati barataa mooraa yuunivarsiitii sanaa keessaa nama tokkodha. Maaltu jira ilmaan Oromoo irratti kan qiyyaafate jedhame kun maali? Iyyan dhugaadha. Akka mooraa keenyatti kan wanti beekamu kana durallee bara 2012 kaasee hanga ammaatti ajjeechaanii fi hacuuccaan hidhaan ariisaan barattoota keenyarra akkuma jirutti jira. Bara 2012 illee finxaaleeyyii Amaaraa kana deeggarsa qaama aadaatiin qabaniin deeggaramanii barattoota keenya waggaa tokkotti nama 2 lubbuun dhabneerra mooraa keenyatti. Sun akkuma jirutti ta'ee ammallee itti fufee jira. Bara kana immoo wanta adda godhu barattoonni keenya kan lubbuu isaanii dhabanirra kan hidhamanii fi kan ari'aman illee hacuuccaa guddaatu dura jira. Akkuma beekamu addunyaan kan beektu barataa tokko barataa maqaan mediisinii baratu barataa ishii tokko lubbuudhaan of biraa dhabneerra. Barataa kanallee lubbuu isaatii fi wanti tokko wanti gaafatameef hin jiru mooraanii itti gaafatamummaa fudhatee mana barumsaa kanatti silaa seenne waa'ee du'a mucaa kanaa waan tokko hin jenne gumaan isaallee akkanumaan namni dubbate illee hin jiru. Irra deebii kan barataan keenya du'eera barataa keenyatu akka malee hidhamee dararamee barnootarraa hariyamaa jira. Hacuuccaan kun baay'ee humnaa ol barattoota keenyatti geggeeffamaa jirudha. Amma waggaa kana yoo gabaabsee isinii kaasuu barbaade wanti mooraa keenya keessatti adeemsifamaa jiru dhugaamatti biyya kana keessatti lammii biyya kanaa taane as keessatti seera qabeessaan barataa seera qabeessaa mooraa kana taane kan irratti geggeeffamu hin jechisiisu. Akka darara lammii biraatii dhufnee wayitti akkasitti ilaalamaa jira mooraa kanatti. Yoo kana sababa hin beekamne ijoollee nama 2 qabanii hidhanii ijoollee kana irratti immoo mucaa kan biraata akkallee ragaa jedhanii ragaa fuudhanii ammas mucaa kana fuudhanii bakka isaan itti hidhan wallaallee turtii 7 booda mucaa kana bakka inni jiru mana dukkanaa keessatti namni tokko wajjin kana waliin argine hidhanii amma isaan sana dabalanii barattoonni 3 mooraa keessaa erga hidhamanii baatii 3 deemaa. Sanumatti dabalataa ammallee kan dhiyeenya kana kan geggeessan qaamni kana hunda nurratti raawwatu ajaja eessaa akka fudhatuu fi eessaa akka hoogganamullee kan baay'ee bitanutti galee barattoota nama 2 bilbilaniiti isin barbaanna gaaffii seeraatii fi ragaa wayiif jedhanii ijoollee kana beellamatanii guyyaa beellama sanaa hafan ammas guyyaa kaleessaa kana dhufanii isin barbaanna kottaa jedhanii ijoollee kana waamanii barattoonni akkuma mucaa duratti hidhan sana mucaa kanas nu jalaa fuutanii hidhuuf jedhanii barattoonni yeroo walitti gurmaa'anii bakka sanatti gurmaa'ina barattootaa argan barattoonni kun mooyaa'ii kaasuu danda'u jedhanii tilmaamanii amma sa'a kanaa ga'ee deemaa sa'a 9 olii dhufnaa jedhanii sa'a 9 kutan amma wanti kun gaaffii guddaa nutti ta'ee jira. Barattoonni kun lamaan amma barnoota kana nuti hin barannu yaaddoo guddaa keessa gallee jarri kun nu arganiiru bilbila keenya qabatanii suuraa keenya qabatanii bakkeetti mooraa keessaa mooraa alaa ta'e konkolaataa mataa isaanii qabu sa'a barbaadan iddoo butanii deemuu danda'u. Nuti bakka dhannu hin qabnu barnoota kana dhiisnee deemna jedhanii sadarkaa dhiphina guddaa keessa galanii jiru. Kana hundumaa kan godhan immoo caasaawwan adda addaa mooraa keessa jiranii kanneen akka tamaarii biratii kan jiranii tajaajila barattootaa student service kan jiranii kaaffee mana nyaataa kan barattootaa jechuudha. Dooktarii waardiyyoota gibbii barattoota faayidaa adda addaaf guyyoomfamanii fi kanneen jibba oromummaa qaban. Isaan kun amma maqaa dha'e hundumtuu caasaa hooggansa irra keessaa hanga caasaa gadiitti namoota gocha kana hojjechuudhaaf isaaniif mijatu fudhatanii leenjisanii mooraa keessa bobbaasanii galaa fi ba'aa barattootaa kana akka malee bakka barataan shaayii buna dhuguutti
bakka barataan mooraa bisa deemu hundumaatti kan deemanii basaasanii fi kan dhiphina guddaa keessa barattoota keenya galchaa jiranidha. Qaamawwan kun hundiyyuu afallaa Oromootti himannan hin dhaammanna. Mee yeroo amma barattoota kana hidhanis doorsisanis ta'e maal gootanii badiin keessan maali jedhaniitu kan dararaa amma kana ilmaan Oromoo barattoota Oromoo kanarraan gahaa jiran maddi rakkoo sanaa waan beekame jira moo sochiin barattootaa mooraa sana keessatti kan argamu jira? Sochiin barattoonni hoomaayyuu sochiin gaggeeffamaa jiru hin jiru. Hoomaa wanti amma barattoota kana qabanii hidhanii fi yoo kana mucaa sabaan maal akka ta'e isaa hin beekne mucaa wayii mooraan alatti waraanamee jiran isaanumatu jira kanas nuti waan beeknu hin qabnu. Mooraan ala wanti kun barataa hawaasni naannoo mooraa sana hundumtuu ol keessa deddeema. Isaan utaalanii barattoota kanarra bu'anii isintu godhee jiran. Ijoollonni kun guyyaa gaafa sana gaafa yakki kun dalagame jedhamu sana bakka jiranii fi namoota wajjin jiran hundumaa ragaa qabatamaa qabuuni. Kana hundumaa osoo beekanii sababa mucaan sun waraaname jedhaniif mucaa kana gadhiisuu didanii fi warreen miseensa baaldiraas jedhanii fi faanoo amaaraa jedhan sun dhufanii harka keessa galchatanii ijoolleen kun akka dararaman godhani. Agartee amma barataan keenya gaafa lubbuudhaan darbee namni tokko itti hidhameeyyuu hin jiru. Amma garuu gaafa mooraa keessa kun barataan lubbuun isaa itti dhabe doormii keessatti. Biyyaas jechaadha ijoolleen doormii sana bukkee jiran bitaa mirga jiran fuuldura isaa jiran wanta doormii ollaa isaaniitti ta'u hin beeku sababii ta'eef guyyaa lamaan tokkoof illee qabamanii hidhamuu ture ture. Kun garuu hin godhamne amma wanti adda ta'ee mul'achaa jiru. Gibbii alatti mooraa barnootaan alatti barataa isaanii bakka dhugaatiitti wal waraanan eenyu akka waraane qaamni waraane kan hin beekamnetti ijoollee keenya akkanumatti dararaa jiru. Hayyee amma kan barattoota hidhaa jiru kun waraana biltsiginnaati moo baaldaraas moo eenyu? Amma wanti kun mucaan waraaname jedhamu kun miseensa baaldaraasi. Amma warreen kun konkolaataa isaanii kaafatanii dhufu. Akka jedhanitti poolis koomishiniidhaa jiru. Bilbila isaanii itti dawwalanii ijoolleen riikeerdi godhatanii hin qabu. Bilbiluma biyya keessaadha. Jarreen kun qaama maalii akka ta'an hin beeknu nuti baajii hin qabanii uffata seeraa hin qaban. Konkolaataa makaafatanii mooraa dhufaniiti kan ijoollee fuudhanii deeman. Akkasi. Hayyee mee xumura irratti gaa uummanni Oromoo biyya alaas ta'e biyya keessaa haala barattoonni mooraa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessa jiran kanatu nuu beekee kan jettan jira? Eeyyeen amma mooraan keenya baay'ee kan dagatame fakkaata. Amma barattoonni keenya baay'ee rakkoo afaaniitiin kan rakkatan caalaa gama wanta hundumaa fidanii gama disiipiliinii jedhanii ofii isaanii jarri akka barbaadan mooraa keessa jiraatanii keenya dogoggora tokkollee utuu hin hojjetin sababa irratti barbaadanii ijoollee keenya mooraa dhaabsisaa jiru. Kanaaf rakkoo cimaa keessa jira. Mooraan keenya mooraan Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii akka biyyaatti bara 2012 ka'ee illee barattoota keenya sababa tokko malee akkasumatti himata tokko ragaa tokko malee barattoota 24 qabanii baatii lamaaf waan ta'u nu jalaa hidhanii kaanillee akkanatti barnootarraa hari'anii amma barnootarraa dhabanii jiru. Kun hundumtuu kan raawwatamaa jiru sabummaa xiyyeeffatanii Oromoo irratti dalagamaa jira. Kanaaf beektonni biyya alaa jiran biyya keessa jiran hundumtuuyyuu dhageettii isaanii miidiyaawwan biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran kun hundumtuuyyuu dhageettii isaanii gurra nu ergisanii gama danda'anii akka nu cina dhaabbatanii isiniin jenna. Hanga ammaatti barattoonni kun sadan hidhamanii jiran. Amma hidhamanii mana hiraarsaa keessa jiru. Namni isaanii dirmatu hin jiru. Abbootiin isaanii kiiloomeetira 1000 irra fageenya irra jiru. Hangammaatti barattootatu qarshii lama waliin buusee nyaataaf waan ta'u hunda geessaaf kan booda garuu akkam akka ta'an hin beeknu. Carraan barnootaaf isaan achii ba'anii qaban illee hin beeknu. Kun hundumtuu yakka tokko malee ragaan tokkotu irratti hin argamin darara kanarra jira. Kanaaf beektonni jiran namoonni aangoo gara kana wanta kana nu fooyyeessuu danda'an hundumtuuyyuu gurra nu laatanii barattoota hidhaman kanaa gama barnoota isaa
isaan gochi godhamaa jiru hundiyyuu hin beekamu jedhanii kanan kana hundinuu irratti raawwataa jiran. Garuu iji qabuutee qeerroo bilisummaa Oromoo Dirredawaa Yuunivarsiitii keessa jiru isaan argeera.